tirtani arras borusi najiraadha mayye onqoti jas isn maarfi rabbitin dhiise sani fi rabbitin dhiise an eshi najiraadha halaan isinin arkin simpiran bahin najiraadha mayyeetiyya rakko tanaan qaban mayyeetiyya rakko tanaan qaban mayyeetiyya kanallee rabbiin hulaa sa'aatis na abanume iganaa tana kufee ka'ee waa bilcheessee fi nyaachuun danda'u gurbaan kiyya kana kaa ismalles kanaaf lachuutuu kan quba qabdanii lachuutuu kan naa quba qabdanii rakkoo keessaan jira mayyeetiyya ammoo dubas rabbi simbiraa jiraatu naa quba qabaadha naa quba qabaadha mayyeetiyya abshir waallee nu sicinaa jirra amantiin teenya garaagara taatullee dirqama namummaa qabna haqa ollummaa walitti qabna haqa namummaa walitti qabna waan dandeenyu sicinaa dhaabbanna waa takka yaadini kanaafuu nuti amma umrii teenya rabbi nu jiraachisutti waan dandeenyu sicinaa dhaabbanna gamanumaan ummanni keenya warreen abbootii qabeenyaatis akka ummata keenya kana laaltanii rabbiif jecha arjoomtan gamanumaan dhaamsa isiniif goonaa jechuu salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kan duraan geessu kan baatee hammalatee okok geessu narraa du'e takkaji ammaas akkuma ni gargaartu sunitti oromoo jecha gartee innis oromoyaa fi du'e isa biyyattii yaacha akkamittiin ta'a jeeti ganama wajjin maxaree deemee du'a anaa bidan halkan laani saa hafurutti takkaji akkasumatti maa ni gargaaraa jiru. Tolega kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Broadcasting Corporation godina Harargee bahaa aanaa Gursum magaalaa Funyaan Biiraa Araddaa Duwwaa lama ganda Shoombetti argamna. Dhaabbanni Ishraaq yookaan biiftuun bariidhaa akkuma hojii tololtummaasaa nu garsiisaa jirutti nutis miidiyaadhaan deeggarree hojiilee dhaabbanni kun hojjetee isin biraan gahaa turretti ammas hanga xumura sagantaa teenyaa nu faana turaa isiniin jenna. Egaa maatiin duubatti agartan kun maatii dargaggeessa isaanii ilma isaanii qabsoo bilisummaa oromootiif laatanii lubbuu laman deebinee itti gabbaranii akkasumatti ilmi isaanii jijjiirama irraa argame kana keessatti warra lafee isaanii bobeessanii dhiiga isaa dhangalaasanii jijjiirama guddaa kana fiduu danda'ani. Haa ta'u ilmi isaanii bara 2000 fi akka Awurooppaatti bara 2018 keessa daangaa Oromiyaa irratti daangaa Oromiyaa dabarsinee hin kanninuudhatti dhiiga isaa dhangalaasee lubbuu laman deebine qaalii itti gabbaree daangaa Oromoo fi Oromiyaa dhiigaan sararee kabachiisee jechuudha. Haa ta'u egaa maatiin kun maalirra jira? Maatiin kun maatiin qabsaa'otaa, maatiin wareegamtoota har'a jireenya hamaa keessa jiran, jireenya gadadoo keessa jiran, jireenya kana rakkoo jireenya harkaa qabu kana dhaabbanni kun rakkoo tana furuudhaaf asitti argamee jira. Amma duraas maatii kana gargaaraatis ture. Egaa mee maatiin kun waan je'us isin biraan geenya nu faana turaa isiniin jenna. Tole egaa mee rakkoon amma dura isin harkaa qabdu rakkoo jireenyaatis rakkoo manneenis rakkoo haalli jireenyaa hedduu isin dhiphisee akka jiru dhaabbanni kun keessa nu ibsanii jiranii. Dhaabbanni Ishraaq yookaan biiftuun bariidhaa dargaggeessi magaalaa Waljaaree kanatti rakkoo uummataa furuu kanarratti isin bira hoo amma dura maal isin gargaaree beeka? Mandira tuan nagar gara, pasta nabi fidan, seta nabi fidan, garis nabi fidan, nagar gara ni beli filas bodeni jiran nanja, aku semua nagar gara juga. Mega ega ilma khaysan qabsoo bilisummaa oromootiif dabarsitanii kannitan booda rakkoo teessan qaama mootummaatii isin gargaaraa ture moo dargaggeessuma kanaa isin gargaaraa ture? Dargaggeessuma na gargaara malee qaama mootummaatiin biyyaa takka illee hin gargaara. Dheengaddaa akka gizeen ani na dhukkuba baattis amata 8 na dhukkuba gizeen ani dhaqe bishingaa re'een nyaattu loon illee nyaatan abba sedinaa kannan amma deebi'eetii maqaa kiyya galmeessi. Ji'a wulii siigana naan jaanii gizeen dhaqee amma baqattoota kana keessatti ammaaf rakkoon qaba soomannis dhufe dalagachuun danda'u gizeen jeen naan lole tokko ati maallaqa hin qabdu gizee limanne dhufe eeggadhu naan jee bakka guyyaa sun booda booyeetiin galee ani gizee sun booda ittis hin deebine na dhukkubee ulaa amma na dhukkubu jira amma baatisiitii. Oromoo jecha gartee innis oromoyaa fi du'e isa biyyattii yaacha akkamittiin ta'a jeeti ganama wajjin maxaree deemee du'a anaa bidan halkan laani saa hafurutti takkaji akkasumatti maa ni gargaaraa jiru.
Tole gaamee abbaan keenyaas maal rakkina kanarratti akkamitti akka nu ibsume isinoo rakkoo tanamee amma duraas dargaggeessi kun akkamitti isin gargaaraa ture qaama abbootii qabeenyaatirraayis mootummaarraayis deeggarsi argachaa jirtan jira. Ani waniin amma dura naa godhan guyyaa tokkoanii fiilamna kan malee wani godhan jirtu isin tuni dhukkubsattuudha kan duraan dalagee ani fayyaan qabu amata meeqanii gartee nama dalaguu danda'u mitiis takkaji kan ilaa gana isittis lafoo jiru kan isa afi anaa'uu isaa harkaa qabaatu isa eega inni sun du'e ani akka dhiibbaana godhaniiti kan uummata kaan idil waraqaa hambati kaan harka dhutti fixeetiin khani ummata khan khawaafi gafide oromoon baantunu oromoon tunu ali dibana goteeti ilma yesun khadiyesun wani tasamrufi wani itwago bille ana ila igana igujunda ummata na buda idil godali biti gargarsu juron takaji ani mo igana dadabaddeetin cinkina kan tijiru rabbi male mootummaan sun naa quban qabu mootummaan sun dibana godeetin cinkina jira isin kuno armaabi igana baat jibete denya hakana je ta bul sakaji hakana egalte hakana abe garab sen da baateti ti wujitti khanduran anabi isi daw dalogebi la pro isa ege indi demo gargar sawani motumman nagole sinkabu gargar sokole nagarre cinkitti jira mawon Tole gaamee egaa gara uummata keenyattis deebina osoo ilmi keessan diinoon qabsoon bilisummaa Oromoo ciniintee galaafachuu duratti jireenya keessan akkamitti isin danda'ee isin hunda bobbahii irrattis bobbahee isin akkamitti isin danda'aa ture dura? Makiinaa gubbaa deemeetuma raddaati ta'ee gizee deemus waa cufa naaf fidee dhufa. Gizee rakkadhe cufa jalees naaf fide gizee qabbanti tonna kaatees naaf fide. Eegas booda hoo eegaa duraan ilma keessantu isin danda'aa ture eegaa inni wareegame booda rabbi rahmataa godhuu fi jireenyi keessan akkam keessatti kufe jireenya gadadoo keessa kuftan moo akkam keessa kuftan? Waan takka waan rakkuma keessaan jira malee inni naa dalaguu hin danda'u miciyyoon tokkicha na bira jiru ifeen tala dubraa takka na bira jira barataadha isaan gizee isaan kanaaf baratoo dadhabadheetiin ni dhiisa gizeen jiru bulchaa raddatirraa maallaqa liqeeffadheetiin daftara elfoormii bitee qaraasisu jira. Mee amma hoo rakkoon amma isin harkaa qabdu akka dhaabbanni kun isin gargaaru kan barbaadan maali? Amma rakkoon harkaa qabdu manallee narra jigu jiranii agartanii mire waan takka mana kana waan simintoo itti godhadhuun qabu jala kanallee masarratti waan itti ijaaradhuun qabu gargaarsa guddaan hin fadhaa. Gara nyaataatiin hoo? Karaa nyaataan waan takka mana keessarraan qabu gargaarsa guddaan qabu. Tole meegaa ilmaan Oromoodhaa. Kagartee rakkataa nama rakkate gargaaruun nama ta'uun gahaadha jettee Oromooni haa ta'u gaa mee hawaasa keenya kan biyya alaa jirus keessaa warra biyya alaa jiru kan gartee rakkattoota akka keessanii kana gargaaruu barbaadantu jira isaan kanaan mee akkamitti na bira dhaabbadhaa jettan? Akkaniin itti bira dhaabbadhaa jechuun galatoomaa balayyeen kiyya kanneen ilmoota ofiis galatoomaa jeetumaan rakkoo akkanaatiin na jira. Ilaan gaarraa kun dhukkubsattuudha isaan maan na gargaara akkuma guduraa na gargaartanitti na bira dhaabbadhaan jira. Tole gaa galatooma ulfaadhaa mee adeeroo hoo ati hoo dhaamsi maayyee dhaamtu mee asirratti maali? Ani waliin dhaamu gargaarsa irratti nama fayyaa hin qabne kan amata meeqa naaxisu jira waan haakimatti geessus ni dhabe waan nyaatisus ni dhabe humnaas ni dhabe fayyaas ni dhabe tak mannis narra jigeetiin amma tanaa kunu haakim waan bisdiimo dhiisiti armaa utti geessu qarshii takka ni dhabe takkaji qarshii takka dhabaa fi mana naaxisu jirtu takkaji kan duraan geessu kan baatee hammaalatee okko geessu narraa du'e takkaji ammaas akkuma na gargaartu sun itti Oromoo jecha gartee innis Oromoo fi du'e isa biyyattii jecha akkamittiin ta'a jeeti ganama hojii maxxanee deemee du'a naa bidan halkan laayeen saa afuritti takkaji akkasumatti maal na gargaaraa jiru. Warra biyya alaa jiru gargaarsa gahaa akka barbaaddu ergaa gabaabduu takka dabarsiisu. Jajjabaadhaa. Akka gana asamatti kan hin turre akkaan nama fayyaa hin qabne amma mana naaciisa akka galatoomaadha akkuma wani jettanitti na gargaaraa jeetiin isin dhaammadha. Jajjabaadhaa. Mee ummaatii hoo dhaamsa maayyee dhaamtumaa maali? Ani wanni ni dhaammadha an dhukkubsattuudha. Amma fokona ashuraansii dabalas nama waldaanan naan jaanii jireen haakima kanaa dhaquu sodaadheetiin mana keessa ciisa waan sun taate
ammarraa akka waan itti haakamamu jarjaraan isinummaan na bira dhaabbattanii akka na gargaartanii fadha. Tole galatooma ulfaadha. Meegaa dhaabbanni Ishraaq hayyu dureen yookaan imaamni dhaabbata Ishraaq yookaan biiftuu bariidhaa asitti argama. Obbo Imraan Jaamaa mee Obbo Imraan gargaarsa amma dura isin gootan mee akkamitti gargaarsa godhaa turtaniif yeroo akkamiiti isaaniif yeroon san rakkina akkam keessatti isin dhuftanii kasi baraaruu dandeessan? Egaa dhugaadha beektaa rakkoolleen beektaa haa jiraatu garuu ammoo deeggarsi hanga barbaachisu miti. Deeggarsi nyaata ruuzaa fi paastaa fi zeetni kuni waan xiqqoodha. Sila deeggarsi barbaachisu akkuma isaan himatan kanaa jechuudha. Kanaaf hanga ammarraa jalqabee jechuudha. Uummanni keenya kan biyya keessaa fi biyya alaatu kallattumaan akka isaan cinaa dhaabbatan maqaa rabbiitiin isaan gaafanna. Nutis waan dandeenyuun humnaan yaadaan isaan cinaa dhaabbannaa jecha dhaamsa keenya haruma irratti inshaallah gabaabsina. Wabillahi tawfiiq. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tole egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota keenya egaa rakkoon hamtuun maatii wareegamtoota maatii qabsaa'otaa maatii lafee isaanii daangaa Oromiyaa dhiigaan sararan biratti argamnee jirra. Godina Harargee Bahaa aanaa Gursum magaalaa Funyaan Biiraa Araddaa Duwwaa Lamaa ganda Shoombeetti argamna. Egaa hawaasni keenya kan biyya alaa jirus kan duraanuu hiree itti uummata isaa gargaaruu dhabe har'a gara dhaabbata Ishraaq yookaan barii biiftuu bariidhaan qunnamtanii hawaasa keessan gargaaruu dandeessan. Xiqqaatteef bakka hin dhabdu guddatteef gaafii hin qabdu waan qabnuun uummata keenya harakkate bira haa dhaabbannuun dhaamsa keenya isiniin jenna. Ammas hojii tola ooltummaa dhaabbanni kun hojjechaa jiru dhawaataan akkuma itti fufneen itti isin garsiisna hanga xumura sagantaa teenyaa nu faana turaa isiniin jenna. Diin Islaam furmaata waa hunda siif qajeelcha jiru tantee gammachuu yeroo hundaa dhugaadhaa yoo ta'amantee addunyaa fi akhiratti wallaahi jala. Bismillah. Hono ummaan tunis gargaarsa guddaa feeti miilaanillee kaatee deemuu dandeessu. Sababa dhukkuba koronaa kanaatiin mootummaanis mana galaa jedhee jira. Uummanni keenya kan duraan dalagatee uummata gargaaruu rakkoo keessa waan jiruuf waanuma qabnurraa walitti finnee uummanni keenya kan biyya alaa jiranis abbootiin qabeenyaa tan biyya keessaa fi biyya alaa jirtu gargaarsa guddaa uummata kana cinaa akka dhaabbatan gamanumaan gaafannaa. Nutis waan dandeenyuun waan qabnu waan rabbiin nu kanneen eega rabbiiti ni goonaa fi waan hundaafuu isiidhaas yaadarraa fudhanna. Umma waan jiru mee haala kamiin nu ibsita? Gargaarsa waan hin barbaadanii gurguradha nyaataan barbaada dhugaatiin barbaada raccoo kanaan harkaa qaba haala buu bahan mucaa tokkoon qaba mucaan tokko jibirraan irraa kute. Yee gargaar ammaan dura waan deemuus hin dandeessu. Danda'u harkaan hin deemu hamma ardaagaa kana keessa harkaan akkana deemala. Mucaa xiqqaan kun keeti? Kan mucaan xiyyaarraa duuta. Yatiima jechuudha. Yatiima harmaa hoo afaan hin keenye. Isaallee akka gargaaran gamanumaan gaafataa jechuudha. Naa gargaaran naa gargaarsa guddaa hooyi. Naa gargaaruu ni dandeessan kareeyyuutittu. Si gargaarra si cinaa dhaabbanna rakkoo dandeetis. Takka kana taa'u nama dhabaaf laal ani mudedha kan harmaa afaan hin kaayu mucaan kun. Akkasi guddatee rabbiin gaafuma harmaan nama hojii gahee rabbii wajjin. Haati ganama kana dhalaan harmaa afaan hin geenye duutee. Guddate ilmoo keetis rabbi si haa dhiisu kaawaalidkaa fi beekus rabbi haa godhu atis waan rakkatte si cinaa dhaabbanna. Gamanumaan kun hawaasni keenyas harkaa jirtanii uummata keenya rakkataa rabbiin har'a sababa sadaqaa kan nuun dhukkuba kanallee nurraa dhabamsiisuu mala sadaqaatu dhabamsiisee jaan sadaqaan balaa meeqatan nu dhuftullee nurraa deebifti. Kanaafuu hawaasni keenya waan agartan kana rabbiif jecha cinaa dhaabbadha hawaasni keenya isiniif rabbi malee nama biraan qabu jenna. Assalaamu alaikum. Diin Islaam furmaata waa hunda siif qajeelcha jiru tantee gammachuu yeroo hundaa dhugaadhaa yoo ta'amantee addunyaa fi akhiratti. Tole egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota OBC egaa dhaabbanni Ishraaq yookaan biiftuun barii ganamaa egaa tola ooltummaadhaan dhaabbanni beekamu gandaan osoo hawaasa addaan hin qoodin sabaan osoo hawaasa addaan hin qoodin amantiin osoo hawaasa addaan hin qoodin rakkataa gargaaruun nama rakkate gargaaruun nama ta'uun gahaadha jaanii
gooroo gama dakaa gama hunda bu'anii rakkoo uummata hanga danda'anitti furaa jiranii mana agartan kanaas mana haadha teenya haadha dhiiraa manni irra jigaa jiru kanaas jaaruudhaaf karoorfatanii jiranii amma durallee wa'ada galanii fi sababa dhukkuba kanaatiin xiqqoo sochiin gargar qaqallattee haa ta'uumee haadha dhiiraatis afaan amaaraatiin gaafii kagaafannu taanaa nu faana turaa isin jenna ammas. እሺ እስቲ ከአሁን በፊት ምን አይነት ችግር ነበረ ያለባችሁ? ማኛ ምንም ችግር ያው ባሌ ሞተ ያው ነው ችግሩ ይኸው ነው ቤቴ ነው ችግሬ። እሺ ይሄን ችግር እስቲ ምን አይነት እርዳታ ነው የምትፈልጉት? እኔ የፈለጋችሁትን አድርጉ ያላቁ የፈለጋችሁት ቶሌጋ አካ ሀቲተኛ ይብስቱቲ ረኮ ሀማ ኸይስ ጅርቲ ረኮ ሀማ ወረረምተ ጅርቲ ገላኒ ጀላንቲ ሴና ጉባኒስ ሮብንቲ ሴና ቆርቆሮው እንዴት ነው ከላይ ይፈሳል ውሃው ዝናቡ ይገባል ከላይ እየገባ አይደለም መኝታ ላይ ብቻ ትንሽ አንዳንድ ቦታ ያፈሳል እሺ ጎርፉሳ ይገባል ጎርፋ ይገባል ይሄው በዚህ ነው የሚሄድ አሁንም እናንተ የምትፈልጉት ይሄ ቤት እንዲታደስ ነው አዎ አዲስ ቤት እንዲሰራለ አዲስ እንዲሰራ ይሄው ወደቀ እኮ አዲስ ነበር እዚህም ወደቀ ይሄም ቤት ነበረ እንደ ሁለት ፍየል አንድ ዝገር እዚሁ ፍየሎቹ ሞቱ የደራዳነ ከብሰይ ነበሩ ይሄም ለፈርስ ስጋት አላችሁ ማለት ነው ባለቤቱ ሳይሰር ነበር ሳይሞት እንዲሰራ ነው እሺ መልእክት ምን አይነት መልእክት ነው የምታስተላልፊው እናንተ ፈልጋችሁት ቤቱ እንዲሰራልሽ ነው እሺ አሁን ለሳመተው ቶሌጋ ከበጀምቶት ዳወቶተ ኸኝጋ ኤጋ akkuma haadha dhiiraat irraa dhageessanitti mana jaaruu fi barbaachisaa mana irra diigamaa jiru gamanattis mana duraan tokko ture jira roobaa fi galaanni irratti wal gahee manni illee jalaa diigame manni kun illee ni diigamaa sodaa jettu qabdi arramoo baruun irra diigamaa jettee eeggachaa jirti kanaafuu qaamni mootummaatis qaamni gartee abbootii qabeenyaatis qaamni hawaasaatis gama dandeehuun gara dhaabbata ishraaq kanaatiin qunnamtanii dhaabbata biiftuu barii kanaan hawaasa keenya tajaajiluu dandeessan dhaabbanni biiftuu bariidhaa akka buufataatti tahee ifiif wareega barbaachisutti kafalee waan qabu gadhadhawatee kan qabu irraa fuudhee kan hin qabne biraan gahaa jira akkasumatti dhaabbata kana qunnamuudhaan rakkoo ummata keenyaa furuu ni dandeessan dhaabbanni kun dhaabbata haqa qabeessa kan saba addaan hin qoonne amantii addaan hin qoonne kan eenyummaa addaan hin qoonne biyyooma qofa irratti fuulleeffatee rakkoo ummataa rakkoo lafaa lafee biyyoo furuurra fuulleeffatee jira tole gaamee akkuma agartan kanatti haadha teenya haadha dhiiraa ilmisiitis kunoo kan nu bira jiru kana mee rakkoon isin harkaa qabdu yeroo ammaa maali? Rakkoo ammaa nuti andamoozaa hin qabu xurataas hin qabu waa takka hin qabu dachi qotee bulaa amma roobaa dafaa waa takka hin harkannu dachirraas akkanuma bakka amma rakkoo irra jirra nuti. Mee duraan dursa maqaa keessan guutuu mee fi maqaa haadha teessanii nu ibsa. Isi seetaamime Goddibee jedhamti ani immoo Dunnuu Gabree Toldamasqal jedhama. Jiraattota araddaa duwwaa sadii qotee bulaadha mindaas hin qabdu hojiin ati hojjettus qotee bulaa keessatti hirmaatteeti kanaafuu rakkoo mana jireenyaa haadha teetillee irraa jijjiiruudhaaf jireenyi harkarraa karaa afaanii ta'ee hedduu isinitti ulfaatee jira jechuudha amma wanti isin barbaachisu mana jaaruu fi hojii irratti isin ramaduudha moo maal irratti mee gargaarsa qorqorroo fi bisbaaraa fi muka. Kana barbaachisaa kana nu barbaachisa. Tole gaadha akkuma agartan kanatti rakkoo harkaa qabu ibsanii jiranii dhaabbanni ishraaq yookaan biiftuu bariitis armatti argamee rakkoo uummataa hubatee qaama dhimmi ilaallatus bira gahee hawaasa keenya irraas waan qabu guuree rakkoo tana furuudhaaf wa'ada galee jira egaa Oromiyaa bahaa godina Harargee bahaa aanaa Gursum magaalaa Funyaan Biiraa araddaa duwwaa sadiitti argamna ammas hojii dhaabbanni kun hojjechaa jiru dhawaataan kan isin garsiisnu taana. Diin Islaam furmaata waa hunda siif qajeelcha jiru tantee. Bismillah ummaan asitti argaa jirtan tunis ummaa harka qalleeyyiidha meelaanillee kaatee deemuu dandeessu gargaarsa